maashaallah akkuma isin argitan kana maatii hunda walitti deebine qixxaaxoroshoo haala isin argitan kanaan dhamdhamataa kolfaa taphataa nyaataa jirra goommanni wanta irraa qanaxxasaa waan hin qabne haala isin argitan kanaan sirri bulleessee karaa tafaa jira jechuudha viidiyoo kee kana hanga xumuraatti saabskiraayib laayik godhaa ilaalaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon hedduu namatti tola akkasuma immoo nyaanni kushiinatti hojjetamu yookaan ibiddirra hojjetamu akka maaf akkana nama daddafaa daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha kan sa'aatii tokko yookaan gaafatu daqiiqaa muraasa keessatti nama gaha jechuudha hedduu nama daddafaa haa ta'u malee garuu ibiddi baay'ee fuula nama guba jechuudha fuula nama lama nama guba haa ta'u malee garuu hedduu nama daddafaa sa'aatiin nama qusataa hedduu namatti tola isiniin jedhaa viidiyoo kee kana hanga xumuraatti saabskiraayib laayik sheer godhaa naa ilaalaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa qixxaaxoroshoo warri dharratanii goomman qixxaaxoroshoo nyaatan akkam akka namatti toluu fi akkam akka namatti mi'aawu hundi keessanii ni beektan jechuudha viidiyoo biraallee kan itti aanu akka isiniif gadhiisuu barbaadan laayikii sirriitti tolcha hanga xumuraatti ilaalaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمر كفون جالة تمتوت أفكار وجمتوت ومطورمو زرت بكزرت لنا جاف كوجان كنا سنبي راجرات وشاكم سنان كان هر إدو كيسا قومنا جورا جرا قوتا مي وجمان جوري هاوجنو سنجرا وروني قومنا إدو كيسا جوراني هوجتان دراتنا كسم كتا تروش هوجتشودا ولين هاوجنو قوتا سنجرا هنگات أمورات نوجن تراكم سنان كان حال سنان كان كانوا جورا إسارة جورا جرا روم هنجرو سبب سنميتشا قومني هميتشا يكون سنان كان bobboratee jira kinooti garuu haa ta'u malee wanti bareeda of keessaa qaba sanuma keessaa guuraa jira jechuudha akka isin argitan kanatti goomana gurraacha goomana hedduu bareedaa ta'eedha jechuudha akka isin argitan kana kinooti baala isaa qofa irraa cabsaa jirra michituu yuudhahee sababa roobni hin jireef goomana maasaa guutuudha baay'ee guddaadha akka isin argitan kanatti zaambilee tokko guurree jirra haala isin argitan kanaan zaambilii tokko guurree geessinee akkasuma immoo shunkurtii alaangalleen jechuudha hanga inni bal'atu ilaalame kun marti shunkurtii alaangalleedha shunkurtiin alaangalleen kana maratu jira sinin jira goomman illee bakka lama jira akkuma isin argitan kan inni kun guutumatti badee jira amma asuma shunkurtii alaangallee kan haa buqqisnu koottaa inni kun hidda lama walitti jira hidda tokko jabira buqqisnu hidda tokko ganna tokko sadii jira tokko buqqifne lama ganna jechuudha akkuma isin argitan kanatti as biratti illee kinu akkuma isin argitan kana hidda kan buqqifne kan biraa ganna haala isin argitan kanaani homaa wanti alaabitan hin jiru maashaallah hedduu namatti tola sababa qilleensi dhabamee malee roobni dhabamee malee naannoon kun naannoo magariisa jechuudha walumaa galatti hedduu mijataa hedduu namatti toludha akkuma isin argitan kana shunkurtii alaangalleen kun warroonni hin beekne akkanatti jechuudha lafa keessatti gad darbee lafa keessa ol buqqifama jechuudha haala isin argitan kana hankinooti tokko keessaa buqqisiidhaan agarsiisan jechuudha kan buqqisu tokko buqqisiidhaan akka walitti as qabee buqqifne haala isin argitan kanaan geessee jira gara mana gallee kinooti harcee lixii gingilchaa jira jechuudha qixxaa godhuudhaaf qixxaa xoroshoo godhuudhaaf harcee gingilchaa jira akka isin argitan kanatti hordoftoota kiyya viidiyoon dheeraa ture baay'ee dheeraa ture garuu walitti as xiqqeessee daqiiqa 8 isin godhe viidiyoo daqiiqa 30 daqiiqa 8 isin deebisa jechuudha kana jechuun sa'aatii dheeraa gaafate jechuudha haala isin argitan kanaan daqiiqa 8 qofa deebise akka isin argitan kana harcee gingilchee erga geeffadhe booda haala isin argitan kanaan saafaa kiyya hedduu tolchee dhiqee karaa qopheesseera soogidda kiyyatti kuradhe haala isin argitan kanaan kinooti erga kiyya dhiqachuutti deebi'e jechuudha daqiiqaan dheeraadha garuu walitti dhiqeessee gabaabse soogidda kiyyatti kurataa jira soogiddi nama hin bullaa'u soogidda jiraasan jechuudha akka asitti baadiyyaa fayyadamanii sababa san ibsisan sirriitti kureessa san bulleessee ergasii harcee kiyyatti naqataa jira jechuudha akka isin argitan kanatti harcee kiyyatti naqadhee sukkumutti deeme jechuudha akkuma likkinaaf ta'utti harcee qixxaa xoroshoo namni beekitan hin jabeessanii hin bulleessanii hin laaffisanii jabeessanii yoo jedhan qixxaa bareedaa namaa ta'a jabaataa muka illee sun ta'e bakka jiddu galeessatti beektanii ijoolleen qixxaa gootan sirrii beektanii ergasiis waannaan sukkuumaa waan ta'eef sirrii sukkuumee erga sukkuumee ka'ee booda akka isin argitan kanatti godhaa jira jechuudha jireenyi baadiyyaa hedduu namatti tola sababni isaa lukkooleen tun azaana godhaa jirti asitti jiraaf jalaa achi oofaa akkasumatti ammoo qixxaa godhaa jira akka isin argitan qixxaa xoroshoo godhaa jira chaarjariin baay'ee nama rakkisa haa ta'u malee garuu hedduu namatti tola jechuudha oolmaan ichi keessaa dadhabbii qaba malee namatti tola akkuma isin argitan kanatti akka isin argitan kanatti qixxaa kiyya baxxeeffataa jira jechuudha maashaallah
qixxaa sirri waan sukkumii bukeesseef jecha hedduu nan dhibne bakkuma takka xafaxafadhee ka'eerra achi guuradhee akkasuma argitan kanatti qixxaa kee ilee haala sana argitan kanaan bilcheessaa jira jechuudha. Hanga inni naaf bilchaatuuf isa san galabbaxa asuma shunkurtiin kenna shunkurtii akkana bareedu kana goommana dhiquuf deemaa jira jechuudha argitanii goommana dhiqachuuf deemaa jira hedduu namatti tola argitanii maashaallaadha. Akkasuma argitan kanatti goommana kana miicuudhaaf saafaatti naqadhee jira jechuudha hedduu bareeda hedduu namatti tola. Xiqqaa guure si'a lakka baay'ee guddaadha zaambiilii keessa waan guureef mul'achuu dide malee saafa hagana guddatu kana muluu ol guute ilaalame ijuma keessanii yoo guuru xiqqaa akkaataa garuu baay'ee guddaadha. Qixxaalleen akkasuma argitan kana naa bilchaatee jira maashaallah akkata bareedee bilchaatee ilaala eelee faaraarraa yoo godhan nama jalaallee hin gubatu haalaan namaa tolee bareedee namaa bilchaata akkasuma naa bilchaatee angoommanii kiyya dhiqachuutti deeme jechuudha baay'atee waan jiruuf irraa qannasee hanga naaf ka'a jedhu deebi'ee irraa qannasee jechuudha hanga naaf ka'a jedhu saafaa keessa guuree akkana dhiqaa jira jechuudha. Akkasuma argitan kanatti maashaallaadha seeraan dhiquu qaba sababni isaa awwaara qaba daaraa homaa tuutti dhayaa waan garaagaraa tuutti dhayaa sababa sana jecha sirri dhiquu qaba jechuudha. Baala tokko tokkoon akkasuma argitan kanatti dhiqaara jechuudha akka tokkoon saafaa qabadhe akkasuma argitan kanatti baala tokko tokkoon dhiqaa jira hedduu namatti tola jechuudha. Jireenyi baadiyyaan ulfaataa dadhabbii qaba. Ganamarraa garana hojii akkasii oolanii haa ta'u galiin lamatti tola akkasuma argitan kanatti goommana kiyya dhiqataa jira jechuudha baala isaatiin dhiqee ergasii bishaan xurii keessaa naqee deebi'ee ammallee bishaan biraa bishaan nuusuutti naqaa jira. Bishaan kun laga kataaraati xuriidha homaa isinitti fakkaatin xurii miti biyyee isaa jechuuf fedheeti. Akkuma argitan kana bishaan biraatti dabalee erga dhiqee ka'ee booda gara karaatti hafuutti deemee jechuudha albeedhaan karaatti hafaa jira jechuudha. Goommana bareedaa hedduu namatti toludha jechuudha. Akkuma argitan kana goommana gurraacha baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Akkasuma argitan kanatti albeen karaatti hafaa jira jechuudha. Achi keessaa walqixxeessaa baasaa akkasuma argitan kanatti karaatti hafaa jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaadha akkasuma argitan kana jira sinin jaallattoota akkasumatti tola abdii guddaa sinirraa qaba. Akkasuma viidiyoo kana hiriyoota keessan share godhaa ittiin bu'aaraa sinin jedha. Subscribe godhaa warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a warroonni maatii naaf taatan hiriyoota keessan share godhaa hundi keessanuu laayikii tuqaa sinin jedha. Tokkuma tokkoon osuma walqixxeessaa kattafu itti fufee sinin jedha erga karaatti hafee geesse booda distii kiyya keessa lolla'ee goommana kiyya distiitti guuruutti itti fufee jechuudha. Akkuma argitan kana kan karaatti hafamee jiru kana distiitti erga naqee geessee booda meeshaa kiyya of jala kakaasaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana dhadha'ee of jala kakaasee ergasii ibidda kiyya qabsiifadhee ibidda akkana ol bobeessee distii kiyya irra godhadhee jechuudha. Akkuma argitan kana distii kiyya irra godhadhee haxumaa kiyya dhiqadhee lamuu waliin gattuutu jechuudha. Yoosuu ol ganaffalaa ibiddi akka daddafee bilcheessu bismillah kan istoof irratti sa'aatii meeqa qabannee teennu sakandii muraasa keessatti shunkurtii kiyya kamaasaa guure waan ta'eef isiillee quncisuutti deebi'e jechuudha. Akkuma argitan kana quncisee qusatuun maaliin hin jiru maasaa keessa jira waan ta'eef akka barbaaddan itti fayyadamtanii akkuma argitan kana isiisan gad quncisaa jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti quncisee geessee ka'ee booda gara karattafachuutti deebi'e isa kiyya karattafataa jira jechuudha. Akkuma argitan kana kinooti kurtii kiyya akkasuma argitan kanatti karattafadhee erga geessee ka'ee booda distiitti naqachuutti itti fufee jechuudha. Goommanni illee gannaa bilchaateeraa ibidda akka ajaa'ibaatti jala jira. Isa isaa waliin dha'ee jechuudha. Erga waliin dha'ee sirrii waliin gahee ka'ee booda zayitii kiyyatti buufadhee erga zayitii itti buusee ka'ee booda malee deebi'ee waliin gahee erga waliin gahee deebi'ee sirriitti zayitii fi shunkurtii sirriitti bakka tokkotti waliin gahee ka'ee booda maal godhee fidee itti gadi qadaade jechuudha. Sirriitti waliin gahee ka'ee itti gadi qadaade qaaraa kiyyallee akkasuma argitan kana karaa tafaachuuf deeme qaaraa kiyyallee karaa tafee hin geesse goommanni laganaa bilchaatee ka'ee booda qaaraa kiyyallee itti naqadhee akkasuma argitan kanatti hordoftoota kiyya maashaallah soqidda kiyyallee kan akkuma argitan kanatti itti godhadhee erga soqiddatti godhee geessee boodallee waliin dhahadhee erga waliin dhahee geessee kinoo soqutti deemee golloo irraame kun golloo jedhama golloo kinoo kiyya soqadhee kinoo kiyya itti godhee haala sana argitan kanaan waliin gahee bilchaatee jira jechuudha. Walumaa galatti irraa fuudhuu qofatu hafa akkasuma argitan kanatti erga geessee irraa fuudhee nyaata qopheessutti deemee akkasuma argitan kanatti qopheessee masoobii tana namni beektan jirtanii maatii wajjin dhiyaannee hin nyaanne hedduu namatti tolaa isin wal laattaniif